بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا حواسك إنك بجمع هردفتوتك إنك كان حميلتن تي في دان أنو داوة جرتن سجنتاتي إن سجنتا بريدو سجنتا أكن دسنا مجدو أجائبات التلتوتاتي بإذن الله تبارك وتعالى. fedha rabbii kennaatiin ammas walitti deebinee darsiin kenna kan hadhaa sagantaa 27 qabannee isinii dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa kennaatiin nu wajjiin turaa isiniin jenna. الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على منبعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسكين يقع أقوى بكم سجنتا كتاب رياض الصالحين كان يودا قانو لا فكاتو وني دبر سموان قداته كبني قاتر كان فتشا سجنتا ديك دمي تربة جيني جرا مرا كينياو نوش إسنيس كانوا لقفتو قرو وهم درمو وني ودين جنو نمني إسلام ما كباني ولد جركون waan mana keenya keessa kaayannee jiru hamma yeroo hamma namni waa baay'eetti shaagala waan fawaa'idaa qabu dhiisee waan faayidaa hin qabnetti shaagalaa jira. Silkii adda addaatiin ofillee dabarsee ilmaan illee shaagaluu baree jira. Ilmoon osoo hin kahin silkii guddaatti bitaa egaa walumaan akka beenu jechuudha. Garuu osoo immoo ijoollee isaa sa'aatii muraasa qofa boqonnaatti kennee sa'aatii isii waa dhaggeeffattullee sa'aatii ofii waa dhaggeeffattullee osoo waa godhee fayyadamaa ta'a jechuuf inshaallah hundi keenya iyyuu namatti fayyadamu jireenyatti biyya duniyaa keessa nama fayyadamee deemu nu haa godhu jecha amma sagantaa keenya fudhannee dhufnee jirra. Waliin turaa isiniin jenna kallattumaan itti tarkaanfanna. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سفيان صحابة رسول الله رضيما مكان صخر بن حرب كنته رضي الله عنه رب سرها جلته في حديثه الطويل حديث صار العراق الستي في قصته هرقل قصة موت روم سنة كست. قال هرقلان نجده: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إرقمت ربي مالتي سنجاجا جنان. قال أبو سفيان نجده: قلت ننجد يقول نجد إرقمت اعبدوا الله رب جبرا وحده توكيتش حالتين ولا تشركوا به شيئا إستواتكم كندي سناجرا واتركوا ليسا ما يقول آباؤكم وانا بانكسن جلو إيسا جري ويأمرنا بالصلاة صلاة التنواججا والصدق الأقاد بتوت والعفاف حرام الرأف تكسود والصلة في روم ففوت التنواججا جدي. متفق عليه. التولي قال معنا نقاكم بيكمو أبي سفيان جتون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هجرار را إيغا نبي ربي بيا مدينة مكة كيسا بيا مدينة اليمني يدو خيبراتي في فتح مكة الإسلام هجراني قالوا قاها فتح مكة سنة إن اللي أنقوتك جالتا كان إني ولرجل روانته نبي ربي عليه الصلاة والسلام أمة قريشي كيسا تنانقو وانقبوف إنه ما هو كنت من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من نمني ما غندا أبي سفيان سنين غايتها جنان غافا سنة كنما gaafatii makkaa san abbaas faa jedhanii isa jedhanii warra islaamaan keessaayi. Kanaafuu baawwanni inni beekamuuni garuu yeroo hadiisa kana kan inni odee baadhate kan inni barate wanni inni jedhe kun gaafa kufrii keessa jiru. Isuma kufrii keessa jiru biyya tokko biyya makkaa irraa ka'anii biyya room wanna bootaa wayitti Hiraaqlaa wajjin walitti qabamanii bootaa Ayilaa jedhamutti Hiraaqla kun immoo kitaaba wahii beeka. Kitaaba duraanii warra duraa beeka. Akka nabiyyiin akhiru zamaan dhufu tokko beeka. Makkaan keessaa nam tokko ergamee jira jechuu gaafa dhagahu asirraa namoota walitti qabamee jiru keessaa namni mucicha yookaan namticha biyya makkaarraa ergame kana waa'ee isaa beektan jira jennaan eeyyee jira jennaan inumaa gosa isaatu jira fira isaatu jira jennaan akkasitti gaa Abi Sufyaanii fi namoota muraasaan ofitti butee kaaniin immoo dudubbataa jedhee yoonni dhugaa nuti dubbatee waa tokko hin jedhina yoonni soba immoo dubbatee irratti ragaa bahaa jechuudhaan akkasana gaafa sana walitti qabamanii Abi Sufyaan gaa qissaa dheeraa namni Riyaadus maali tajriida yoo qaree Bukhaarii yoo qaree ni beeka. As keessatti gaa wanni nu dhufne maal inni sababni keenya waan nabi rabbitti nama ajajan tokkoffaa maali gaafate kufrii keessatti dhaabbatee waan inni deebisee filaalu
وني نتاجة جمال إني ربي قبروتين وجاجة إنما نقولوا قافصا أبي سفيان قافك أجر وأنا هم يجر أجر وكنا إيجا إسلامي إيمي ربي قبروتين وجاجة توكيت حالتين إذا تكين ديسو أبوتي ديبسين موانا بانك سنجرو دي شاجر ما لني أبا وني جدو أبو يوم إلمنا ما وام متنيس شيخ ويو وام متنيس دكا ويو وام متنيس ركون كابو جدا غاروسين كنا دي زادي ربي توكيت وام متنون جدا ديبسين موتيانسه صلاتين وجاجة جدي dhugaa dubbatuutti nu ajaja jedheen haraama irraa of eeguutti nu ajaja jedheen firooma fufuutti nu ajaja jedheen muttafaqun alayh as keessatti wanni nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni Abi Sufyaan kana keessa itti rakkatee dubbate waa'ee firoomaa dubbate firooma yoo jettu amantii fedhate beekamaa jechuudha waa'ee rahimummaa rahima keessa maxxanfadhaa nuun jedha deebisee immoo waa hin immoo salaataa silaa gaa ibaadaadha waan ta'eef kun beekamaa ture dhugaa dubbatu jedhe uumamuma rasuula sallallahu alaihi wasallam wanni lamaan kun waan nama biratti jaalatamaa amantaa fedha keessa jiraadhu namni dhugaa dubbatu jaalatamaa firooma namni fuufu jaalatamaa kana akeekuufu waan nabii rabbi alayhi salaatu wasallam waan isaan dubbatan keessaa waan namni uumamatti qabullee jabeessan jechuudha egaa rabbi akkuma isin jettanii Hiraaqliin kun gaafa uummata kana dhufanii jedha Nabii Sufyaan gaafa wal gahee namni is keessaa nasabatti itti dhiyaate eenyu jedhee gaafatee Nabii Sufyaan jennaan isa kana dhaliin dura dhaaba isa kana dura dhaabee uummata duubaan dhaabee tarjumaan immoo nama hedduu dubbifama tarjumaan jidduu hiiku afoo kaayeeti waan inni jedhu kana naa himaadhe ajaa'iba Imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi nama ajaa'ibaati baaba kana wanni sidqii keessa fidee fi Abii Sufyaan wayita deebisan deebise gaafii gaafatan keessatti ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف وان كان لا عاد مجاهلية كيسا نمني لقاه دبتو وان جالة ماذا والعفاف يكون كنا مو حرام الراديفمو حندي نقاف درا ويترسول لكنو زنان دلقينا ولا أتينا وهل تزن الحرة هنديم تورسا يجو والرماني أبي سفيان يكون dubartiin zinaa akkana hin gooti jetteeti nu dubartiin bilisa taate jette waan nama ajaa'ibsiisu Abii Sufyaan hadiisa dheeraa san keessatti gaafsaan homa jirtu dhuga namichi sun bar waan jedheen bar yoo inni ka kijibu taate asitti ragaa baa jedhe asii ragaatti bahaa jedhe Abii Sufyaan dubbatee dhugaa jirtu lafa kaahee waan jedhe yoo ka yaadatu taate hadiisa dhumaa san keessatti waa mara deebisee xiqqoo isii waan xiqqoo rasuula akka dhugaa diritu lafa kaahee waa wahii keessa naamijinaa seensisuun tutaallee keessa seenu ta'ellee sodaadhe darratti nakkalamti waa wahii bicha xiqqoo isii sunuu dhugaanii miti itti fakkeesse maal jennaan yoo ahdii namaan godhe diigaa jennaan baay'ee lama qabannee jirra ahdii sanammoo kanaa jira ganaalaan agas malee naadhaan jedhe wanni irraa fudhannoo hadiisa kanarraa jechuudha akka kijibni kamiin keessatti kijibama amma namni jirri kun dhibba kaafira ta'anuu akka dhugaa malee wanta biraa jibbamaa ta'e irraa fudhanna ka akkasuma ammoo zinaa dalaguun akka jibbamaa ta'e irraa fudhanna inshallah kanumaan hadiisa itti aanutti dabarra jechuudha yaa ta'uuti xiqqishoon mammas waa'ee dhugaa fakkeenya firooma fufuu gaafa waan abbaan keessa jedhu amma namni tokko bakki ni nyaatamu waan abbaa keenya baay'ata fakkeenyaaf namni tokko yoo inni aadatti kana dhiisaa yoo jedhu waan abbaa keenya warra kennaa rabbinuu baay'ee uummanni kafaraalee Qureeshii baay'ina bakki jirri himataa turan kan kufriirratti hafe wanni inni hafee fi tokko waa'ee abbaatiin dhaaddachuudha rabbi subhaanahu aadaa abboota keenya aadaa abbootii yaa hawaasa keenya wanni nu jennuun fakkeenyaaf waan shirkiitii abboonni hojjetu jira wallaalumaan waan abbaan kee hojjetu dhiisiiti waan rabbi sirra barbaadu godhi jenna hawaasa keenya kanaafuu si kana nu qabaddaati dubartiis ta'e eenyu ta'e hoogganamis eenyuuf ta'a rabbi qofaa fi eegan argamaa isaati kana waan taateef waan abbaa keenya jechuun suni haa dhaabbatu jechuudha kallattumaan itti tarkaanfatu إن شاء الله. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن خنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. وعن أبي ثابت صحابة رسول الله نمتجج الأمر دائما وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف مكانسا وهو بدري ور بدري لولي دبي كان ويجب دود أفكاس رضي الله عنه رب سرى جلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة نمي ربي سأكدته وريق موجد
lubbuu ofii rabbiif kennuu namni karaa rabbii keessatti wareegamuu namni kadhate bisidqin dhugaadhaan ballaghahu Allahu manaazila ash-shuhadaa rabbiin sadarkaa warra karaa rabbii keessatti wareegame isaa kenna wa immaata ala firaashihi sababa niyyaa isaatii fi niyyaa isaatiin dhugoomse waan kadhateef yoo firaasha isaa irratti du'e rawaahu muslim todeesse egaa waan seenaa isaaticha inni nu dubbate waan inni dubbate keessaa godinyaa rasuula rabbii ta'uu wajjin itti aansee badrii warra badrii rabbiin laqad ittala'a Allahu ala ahli badrin faqaala i'malu waan feetan dalagaa silaa jirin waan fedhan hin dalaganu jaalala jira akka jechuudha rabbiin jala nassare namni 310 wayin kun akka warra jannataa taate rasuulli duniyaa keessatti waa hedduu dhufe kanaaf warra badriirraa ta'uun tokko darajaan argate keessaayi egaa waan tokko immoo amma wanni hadiin kun akeeku amma namni kun shahidummaa waan jedhu jihaada qofatti beeka maarakaa aduwwii dhaqaanii wargaanii aduwwii yoo walloltee lubbuu kee yoo dhabde malee lakki shahidummaan argamu jechuu beeka hawaasni keenya garuu kana qofaa miti maaliif garuu amma fakkeenyaaf yeroon keenya kun yeroo waan jihaadaan jirredha ati gaafa jiraattu ammuma kana keessatti ati of jabeessitee taa'uu qabda yooma jihaanii biyyaa toltee ani maaliif jihaanii haqa ربي صلى الله عليه وسلم كجرا وما جنن رأس الأمر الصلاة وعموده ما جنن متاني أمري وهيدا ما جنن صلاة جنن وعموده هي الجهاد جنن متى أتباع وهيد صلاة وقا جنن قبان سامو كان متى دريته جنن مجهاد جنن دينين كن جهاد من رابطون دم نم ربي قريت كبرمان جرا جرو توكو أكب sagantaa baay'ee keessatti dubbanne rabbii gaditti gabbaramaan jira gaafa jedhu ati immoo rabbii gaditti gabbaramaan hin jiru jettee gaaf tokko lubbuu keetii kennuun dirqama yoo man jiraanne illee ati lubbuu keetti haasawnaarra maal jetta gaaf tokko rabbii kootii wareegamuun ati maaliifi rabbii kiyya nan wareegamaa of amansiisuun keenya dirqama yaa rabbi fuula kee duratti wareegamuu fuula siif jecha wareegamuu yaa rabbi na waffaqe jedhee namni yoo kadhate firaasha irratti du'ullee rabbi isa waffaqa jedhe shahidummaan immoo waa baay'ee qabdi yoo islaamummaa qabaate akkuma kana duratti dabarsine dhukkuba wabaa hamaa yoo du'e garaa waraanaa garaa kana utuu islaamummaa qabaate garaan kun yoo siyaasee du'e tabbii watti gajjige yommuu bishaan isa nyaate islaamummaa dhugaa bareedduu sana qabaanna maal jenne tur shahiidadha jenne kanaaf asittis niyyaa ofii keessa yaafachuu qaba jihaaniin jiru jennee of amansiisuu dhabuun dogongora arra yoo rabbi jedhe gaaf tokko diinii rabbiiti waa tokko gaafa lubbuu koo diiniin koo lubbuu koo narra barbaannaan lubbuu koo nan kenna jedhee of amansiisuun namni islaamata qaba. Egaa hadiisni waan ajaa'ibaati. Bushra saarra nama maraafuu jechuudha. Moo dhugamaan asuma teennee osoo achirratti illee dubaatee madiisichi maal jedhe immaa ta'alaa firaashii. Odoo siree ofirratti firaasha ofirratti illee ka du'u taate waan kana dhugamaan rabbiin kadhate taanaan darajaa shuhadaatti rabbiin geessaa jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu akkuma isin dubbattan niyyaa keenya tollee jihaanni kun dhugaadha. Hatta biyyoota amma waan kana keessatti qabsaa jiran kana keessa as teennee waan kana hawwine taanaan darajaa kana arganna jechuu hadiisa kanarraa fudhanna wanni imaamunna wayin baaba kana fidee dubbii bisidqiinisa dhugaadha malee afaaniin qofa osoo hin taane dhugama yoo ka dubbatamu taate rabbiin sadarkaa kanaan nama gaha insha Allah hawaasa keenya ummata keenya warra dhageeffataa jirtan nama bakka marattu waa mana keessa dhugaa dubbatu rabbi nu haa taasisu insha Allah ka amma hadiisa itti jihaada dubbata walimaan halaalu jechuudha insha Allah walimaan halaalu kallatti maadhama حديث عن التسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بدع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت عن النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا
ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. أيه. وعن أبي هريرة رضي ربي سرها جلته قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجد غزا نبي من الأنبياء نبي تكو أنبياء ربي راكنته تكو ندولي ورانا قد اجد صلوات الله وسلامه عليه رحمن ربي تفي نجني ربي أنبياء درتوا تاو أكمتي فقال لقومه نبي جسم أمة ساتين نجد قاف جهاد ديم لا يتبعني رجل نأكن فانا ديم قربان ملك بضع امرأة intaloo tokko fuudhuudhaaf kan nikaya godhatee deemu kan nikaya godhatee jiru وهو يريد أن يبني بها حالة فدون إسيت سينو ولما يبني بها كتنسين حالتين أكنا فانان دين سببني مالي في قلبي سوام به نكاية سنية يا وانتي ولا أحد بنى بيوتا تقول لنا ما كان جلن دين كم من جاره لم يرفع سقوفها كي يوسي يوكاهو إيجويسي زرايسي كينيايسي بارتي قنبسو إرانيني كان كيني mana ijaarratee jala ijaarratee girgiddaa dhaabbatee kan ammoo gubbaa waan kaabu san ijoo jedhani keenyatti yookiin gombisoo san irra kan kaayatiin akkana jedhani kun maaliif manatti qotuun guuttan deebi'eetan mana koo jihaada keessa dhaqeeti waa'ee mana ofii san yaadataa qabsoo fuulduraatti hin fufu jechuuf walaa ahadun ishtaraa ganaman ammas tokkoon namaa kan re'eef بتته أو خليفات تكا غالري ما يكبتته وهو ينتظر أولادها دلوسي يوكال الجزوسي هلا يقوني أكنا جرندين نجد كان جتونيس أكو مما جنة البوسا كان يدمني رارم نبي فغزا دورنا بيجيتكوني فدنا من القرية صلاة العصر فدنا نديات دورو دريمي غندر صلاة العصر وقت صلاة عصري غند دورو دريمو سنكا كبيجد أو قريبا من ذلك فقال للشمس أما قاوني كان جروف إني كايفتي جهادا ديمي بكا كايفتي سنة بيت المقدس مرة من الرت وريقا ما جرت ومن فلسطين الرت ما جرت كلمة مسجد بوتي جدا مال جدك أما إذا رجعت جهيرا أدو أدل تودمت وتكايو سبك كان إنجايتين وتجادن قدين كبسو قداغا جيسي بود أدو لتودمت جنا مال جد إنك للشم إنك مأمورة أتي أججم تودا وأنا مأمور أنا سأججم هذا اللهم احبسها علينا يا رب نرتك بإندمني إنسيني ربي أبت جدين سبحان الله فحبست أدو كنا أبت حتى فتح الله هم ورانا كانوا جيسي بيت المقدس كان ربي نرتبني نسرين قدام مدفتي أما لا أدو كنا أبت نسرين أركم جد فجمع الغنم إيجا بيجو نسرين أركم بودا بوجو سنة ولك كبه فجاءت يعني النار إيجا كم بيكمو شريعة كينيا في شريعة كم شريعة وردورانيتي فروع كيسا وكيستي تكتم ربي تتم ولقلودي وان تكتي ولا باكم أيو الأنبياء أبناء العلات جدا الإمام مسانو يوقع الإمام مشانو جدا كان يجون دين أبوهم واحد وأمهم شتى أبان تقول يجون تكم ربي تنام وين توحيدا كيسا مرتو تكم آدم ولا تشركوا به شيئا مرتو garuu waan tokko waan akka fuulee keessatti wal dhaban kanaaf amma maal jedhuuf deemu ibiddi dhufte jedhan yaani naar litaakulaha ibidda kana kanya boojuu kana kanya hattu falam tat'amha inyaanne indidde asitti waajjira maal jedhan nabiyyichi rabbi faqaala inna fiikum ghaluula nama boojuu kanarraa waa milikfate yookaan waa fuudhee osoon qoodamne boojuu kanarraa waachi kaayyate jira jedhan eega kasaate falli maalide فليبايعني من كل قبيلة رجل قصة تكو جيرورا قربان تكو في آدينا فقالوا جد فلزقت يد رجل بيدي قافني له في آدي قالوا حركي قربان تكو حرك مساتي من تدم معجزات أكا كينيا كانوا سنتاني كان انبياء ربيتي ربنا انبياء ترتوا قدام الدسا كاميرا هاتو اتيقا أي رأيو سلا دنيا كاميرا نجتن قد أجرتي جدناني كلمان فقال فيكم الغلول إنمني أمس كبيرا ملك فتاة سنكسا جرى فليبايعني قبيلتك إيجا أركي نتمت أنت غرينكي موجود غستيك فني بالله منا فقالوا فلزكت يد رجلين ورد في بالله ما قالوا أنا جيسا حركنا ملاماتي فركنا مسدي حركنا من النبي جات متن تجد قال فيكم الغلول أما اللي نمني أمس ملك فتاة جرى أستو تديروا تفتشوا فجاءوا برأس متاوهين فني مثل رأس بقرة من الذهب وان فكيمة سنغا فكات يوكاو مالجتنين غا
mataasan gaafa fakkaatuun dhufan warqeerraa jedhee kana jechuun boojuu irraa kan ta'e fawwada'aha isii sana kaa'ee namtichi fide fajaa'ati naaru bidde wanni jarri kunniin dhoyfatanii kaafanii jedhan isii kana jechuudha. Boojuu san keessaa qabeenya warqii zahaba mataa qotiyyoo fakkaatu kana dhoyfatan. Isiidhaan dhufamnaan fa'aa kala taa nyaattee jedha. Asitti gaa nabii rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan falam taxilla alganaa'imu li ahadin qabla tokkoo namaatiif nama nuu duraatiif boojuun gaafa jihaada loltee waraana gaggeessitee jara sanarraa waa argatte hawaasni itti fayyadamuun kun nam tokkoof hin eeyyamamne nu qofaaf jedhan thumma halallahu lana alghanaa'im eegana rabbiin boojuu nuuf halaal godhe lammaa ra'aa dacfana laafina keenya aduma argu wacajzana dadhabina keenya fa'ahlahaa lanaa isii kana nuuf halaal godhe muttafaqun alayhi itti walii galamaadha jedhe keessa gaammas seenaan biya rabbii barre seenaan biya rabbii akka jechuudhaan malli nabiyyiin kun yuusha ibni nuuni jedhan كان موني جنون نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث ما كيستي ما حبست شمس على أحد إلا على يوشع بن نون حديث ما كيستي جتون aduun tokko bakka deemaa jirtu sanirraa sababa rabbii isaa kadhachuutiin aduun nama qabamtee deemuu dhaabbatte hin qabdu yuushaa irratti miila jiran. Kanaaf nabiyyichi kuni yuushaa ibn nuun jedhama. Kun immoo akka ta'uu qabu kun egaa seenaa dheeraa namni tafsira quraanaa qaranii beeka. Baytal Maqdisiin nabi Muusaan Baytal Maqdis kana ni cabsina jedhanii osoo deemanuu Haaruun karaatti du'ee isaan illee dunyaarraa galani. Osoo deemanuu fayyii Baytal Maqdisiin gaafa gahanu achirratti kan duula sanitti dhaqee seenee eenyunni yuushee kanatu namoota muraasa fudhatee dhaqee seenee akkasitti nasiin argame kun egaa ammas wanni nu agarsiisu hundarraa dursee maal nu agarsiisa akka diiniin keenya diinii ajaa'ibaa ta'e fakkeenyaaf amma diiniin hawaasa uummata duraan darbee fakkeenyaaf jechuudha namni boojuun halaaliin turre waa'ee najaasaa keessatti fakkeenyaaf wanni wasaqii tokko yoo si bu'ee uffanni sun muramuudha ture qaama osoo hin taane uffatuma santu muramuutti ture keenya immoo rabbiin wayadacu canhum israhum walaglaala allatii kaanuu calayhaa jedhe kanaafuyyuu waan ulfaataa ta'e waan ummata duraaniitii dabire rabbiin ummata muhammad kanarraa laaffiseeti lafa kaa'e dadhabina si waan kaa'e kana waan taateef tokkoffaa diiniin keenya kun diinii akka ambiyoota duraatii irraa xiqqishoo kan laafee ummata kana laafina keenya laalee waan nu dhufeedha jechuurraa barra akkuma kana immoo mu'jizaa anbiyaa rabbii nabiyyi gaafa jennu nuti barseenaa anbiyaa rabbii illee baruu qabna edaa rasuula keenya qofaa mitiidha namni rabbiif ergamee hawaasa hoogganaa ture namni biyya karaa tawhiidaatti waamaa ture nabiyyi keenya qofaa mitiidha namoonni kana dura darban gara nama ambiyoota nama 24 fi wayii jedhama mitiire rasuulonni kuma kana dura darbanii hundattuu amanuun mirga keenya jechuuf asirraa barraa jechuudha. Egaa akkuma isin dubbattan hadiisni kun hadiisa ajaa'ibaati. Waa mu'jizaa qaba akkuma isin jettan. Inni tokkoffaa mu'jizaan adummaan asiin seentee baatu tun nabiyyichi kun du'aayii kadhatuudha. Allahumma hibisa alayya anis ajajamaa jedhee subhaanallah laala asitti. Waamartuu ajaja rabbii malee akkan hin deemne laala. Nabiyyummaa qabaachuu wajjin kan inni waameenyu. Rabbuma waamate laalee naa dhaabadhu hin jenneen isiinuu maal jedheen yaa rabbi wayita kana maal jedhe yaa rabbi narratti qabi jedhe. Lamaan ajajawayitiin deemaa jirra. Atis ajajamtu anis ajajamaadha naa qabame yaa rabbi naa qabi jedhee du'aayii kadhate aduun tun hin dhaabatte. Inni biraa ammoo mu'jizaan biraallee maali nama kana akkuma dura dubbattan kana warra asiin duraa keessatti boojuu yoo waa booji'anii jedhan ibiddatu gararraa dhufee jira. Ibiddatu dhufee nyaatu jette. Nama kana isin keessa hannatu jira. Hanna kan akkamitti baasa jedhee tamma koottaa baay'ee ana godhaa jedhe. Adiin agalaa yeroo dhufee harki isaa kun harka qabatuun kunillee mu'jizaadha. Sunis mu'jizaadha dhufanii wayita jedhan qabatanii akkasitti nama tokko lama akkasi qabatamtee gosti kan keemartuu adii naafuutu jedhee ergasii waan haa keessaa fuudhame san waan hatame san waan mataa qotiyyoo fakkaatu fuudhanii baasan kana inni biraas ammoo hadiisa kanarra maal fudhanna niyyaa tolu. Nabiyyiin kun amma waan itti gargaltee deemtu tokko niyyaa toluun sirraa barbaachisaa. Amma maal godhee niyyaa isaa murateetuma niyyaa isaa muratuuf maal jedhee akka tashwiisha namni hin taane namni jaartii dantee nikaa hidhattee itti mana hin seeniin na jalan deemin jedhee. Kamana ijaarrattee mas. Kamana ijaarrattee gubbaa isaa irra zarraa yookiin gombisoon kaayatiin illee akkana jalan deemne jedhee. Wallaahi anbiyaa akkasuma ammoo namni ammoo re'ee wayii bitattee yookaan gaala wayii bitattee horii wayii bitattee yoo dhala barbee ta'in eegaa abbaan beekaa horii wayii tokko yoo dhalti yaa dhalti boroodha dhaltii jedha. Warri fakkeenyaaf horattoonni warri bulfatu tikfatu nima beeka. Nima beeka kunilleen kan waan san eeggattu sunis akkana jalan deemne jedhee. Maalidhaa wanni inni deemaa jiru kun waan guddaa.
jihaadaaf deemaa. Jihaadni maal fakkaata? Maal barbaada? Yaxtaaju ilal azm. Naam. Namni yoo shaagalame waan sana dhiise. Niyyaan yoo shaagalamee waan san jedhe niyyaan tashwiisha ta'a. Tashwiishatti seena. Kanaafuu warra akkanaa kun asuma narra hafa jedhe subhaanallah. Akka tashwiisha hin taane qalbii garaa nagahaatiin akka taalluqni hin argamne jedhee duula sanitti deemee duula sanitti lolanii kunoo cabsanii tiniin jedhanii kanaafuu mala barbaachisaaree yaqiina barbaachisa jechuu barbaadeeti. Ammallee wanti asirraa fudhannu khiyaanaa akka badduu isaatiin argisiisa. Biyya keessatti akkasii nama qabdu. Nama qabdu dunimadana irratti amma jarri kunniin harkuma nabiyyichaa kana hajii godhu kanaanii saaxilamanii qabaman. Kanaafuu waan hawaasaa tokko waan waliin jiran tokko amma boojuu yoo lolanii jihaada deemanii cabsanii jedhan haga namni amiirri sun yookaan rasuula alayhi salaatu wassalaam qoodanitti malee keessa waan akkuma shari'aa keenyattuu jechuudha. Akkuma shari'aa keenyatti illee shari'aa siin duraatitti illee haraama hundattuu haraama guluulli wafii tahriimul guluul maaliif haqni nama hundaa keessa jirti waan ta'eef kanaaf danfasaatiin waan ta'eef nama martuu haqqii waliigalaa mushtaraka waan ta'eef haqqii eeggatuulleen hatta shari'aa siin duraa keessatti illee maal arginaree amma haraama akka taate wanni ammoo shari'aan teena dhuftee keessaa baafte boojuu yoo dhufte ibiddi gubdee san qofa tafe malee sanillee rasuulli bara manuu heenee jedhanii lamma ra'a da'fana wa ajzana laafinna keenya argee jennaan dadhabbinna keenya argee jennaan nu baqaasisee jedhanii kanaafuu yaa hawaasa keenya yaa ummata keenya namoota waa waliin dalay sharikaa garaagaraa qabaachuu danda'an wanta garaagaraa qabaachuu danda'an khiyaanaan waa dhuunfatanii waajjira keessa waliin dalaguu danda'an waan tokko waa ummata waliigalaa yookaan birrii fa'a namarraa sabaasabuu danda'a walii guuruu danda'a yoo kana keessa waa dhoysite yookaan warra sanii wal taatee waan kana gara shambifannaa taanaan baabdina jechuun kun akkuma haraamaa guddaadha khiyaanaadha ganuudha waan hawaasaa tokko dhoyfatanii miliifatanii waan mootummaallee waan taate eenyu waan hawaasni irra ra'ee jiru dhoyfatuun akka hin taane asirraa fudhannaa bakka maraattuu warra jirtan yaa hawaasa keenya rabbiin nu hatiisuu wanni duniyaatu hin badduudha rabbiin nu hatiisuu jechuu barbaanneeti. Egaa akkuma beekamu seenaan anbiyaa rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhim gaafa kaanu amma nuti waan tokko waliin hawaasa keenyaan jennu amma ilmaan keenyallee durillee namni tokko maqaan biyyaallee nama barsiisa ture. 25 quraana keessatti dubbatame jedhan. Kuni hamma muraasa irraa hatta asuma kanallee maqaa kan nabiyyii keenyaallee kan sanyii rasuulaallee deebinee immoo jechuudha ambiyootuma kana maqaa jiraallee babbaruun gaariidha siiraa jiraallee baruun gaariidha. Walumaa galatti haasili dubbii as keessatti anbiyaan rabbii alayhi salaatu wassalaam akka inni itti duule edaas duulli kun shari'aan islaamaa min awwalihaa ila akhirihaa hoogganaansi namuma dammaqaa jechuudha. Amma addunyaan irra numaatutuyyuu kan tatawware kan waa hundarra ole siyaasa hundaanuu danda'a hawaasa bulchuu danda'a addunyaa yoo jirtu. Kun warra siyaasa keessaa isa tokko laal beekama namni tashwiish akkanaa qabdu nabi raafechuun kun tooftaa tokko beekama. Akkaataatti duulu amma namni kun lola san dhaabatte maanawiyyaan isaa du'eera bakka biraa jira dhabuurii danda'a kunuu siyaasa tokko. Kana gaafa akkana jennu namni keenya xiqqishoo wanni bira jiru ammas namni diinal islaamii yoo qabate caalima yoo ta'e xaaliba ilmi yoo ta'e nam kun siyaasarraa haali jechuutti beeka. Siyaasa gaafa jennu nama waa jijjiiruu hin dandeenye jechuutti beeka. Akkanaa miti namni quraana rabbii yoo barate quraana rabbii irraa waa guddaa baraa jira akkaataa uummanni ittiin deemu seenaa rasuula rabbii irraa beeka seenaa rasuula rabbii akka itti hoogganaa ture bakka namni itti anbiyaan rabbii illee akkaataa uummata otuma namni silaa jechuudha akka yeroo hummaa kanaatitti namni nutu irra olaanaadha yoo jedhu illee namuma diinii rabbii keessa jirutu irra olaanaa ati rabbi gaafa barte seenaa argamaa keetii gaafa barte waan anbiyaan ta'a turan gaafa barte ati wallaahi xaaliba ilmis taatu barataas taatu nama diinii qabateeras taatu ati gowwummaa of hin eegin diinii bareedaa qabattee jirta otuma wayitii amantiin keetii danda'aadha. Kana waan ta'eef inshaallah hawaasa keenya egaa bakki wanni nama fakkeenya isaanii bakka waajjiru arraaba jedhani fakkeenyaaf wanni nuti taaneefi dhugaa irratti ammas kunis kan nu akeekaa jiru dhugaa bareedduudhaan niyyaa bareedduudhaan fuulduratti hakaanuudha inshaallah waan hojjennu keessatti waan deemnu keessatti waliin jiraannu keessatti ilmaan keenya keessatti haala kamittuyyuu yoo dhugaan xabiyaa keenya ta'e wallahi fuula rabbiitti illee milkii asitti illee nama kabajama asitti illee nama gaarii taana mara keenyaaf iyyuu
ربنا هو وفقه جنك. إن شاء الله إيجا واحد واسات الري واحد دبتات الري حديث يدو واحد إلى أكبر التنم دي قبنا إن شاء الله سجنتان تين أدو بريد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسو نم حديث الإيران كوفا واحد وسو نتي مئة جرو سجاتين كنا نورا جبابتي رمتي وان جروفي حواسا كنا أسمرت تدابنا سلام سنت تدابني إن شاء الله حنجا سجنتا براتي ولتي دي بنتي بإذن الله تبارك وتعالى أسمرت تدابنا نجاه النصر جنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا سلمتوا وابد زين دنياكم هنا. أما وانتوكو وتما بديلو دوما. أما فكيني سيدنا رسول الله واحد دوكا ساتور رميتي. وتما ديم نوغار توكو تيلا تفيد دنياكوني. أتشنا ما وفتي وان داتي في. ساتين كينيا جا وتما جن نوغر جنو باسو وانين ولا في. إن شاء الله حرق قفامتي. سكنتا كنا قفامتي. سكنتا بايا ولين كم نوانته. إن شاء الله. أما سكنتا براتي ولتي دي برتي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.